Jilli miseensota fooramiyaa fi hawwataa godinaalee Oromiyaa hojiilee misooma magaalaa Adaamaa daawwatan. Miseensonni fooramiyaa fi hawwataa kunneen gamaggama hojiilee bara 2015 fi karoora bara 2016 irratti marii gaggeessaa turan xumuruun hojiilee misoomaa kana daawwatan. Afyaa'ii mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Imabeet Jibbaa haasawa baga nagaan dhuftanii taasisaniin magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa keessaa magaalaa sadarkaa riijiyoopoolisiitti guddattee fi akka Oromiyaatti magaalaa fakkeenyummaa gaarii qabduudha jedhan. Kanaafuu manni maree magaalaa Adaamaa ergama itti kenname hojiilee misoomaa hordofuun qaamolee dhimmi ilaallatuuf duubdeebii kennaas gahee jira jedhan. Magaalaan Adaamaa magaalaa guddoo sadarkaa ammaatitti ammoo labsii 250 irra deebii magaalota hundeeffameen magaalaa riijoo ta'uu isii beekamaadha. Caffeedhaan labsame magaalonni gurguddoon Oromiyaan qabdu keessaa arfan riijoopooliidha. Inni kun Shaggar meetiroo ta'uu isaa beekamaadha. Magaalonni kunniin ammoo magaalaa Oromiyaa keessa jiraniif irraallee muuxannoo kan fudhannu isinis muuxannoo kan irraa fudhattan walirraallee kan fudhata. Manni marii kenna cimanii humna godhatanii mootummaanis haa ta'u akka biyyaatitti ergamatti kenname heeraaf seeraan kan ba'aa jiran waan ta'eef kanaaf akka mana maree magaalaa Adaamaattis manni maree magaalaa Adaamaa turtii waggaa 11 mana marii keessatti kan turre. Manni maree magaalaa Adaamaa aanaa 19 kan qabduu fi hojiilee sadarkaa aanaatti gadi buusuun bajata mataa isheetiin hojii qabatamaa hojjechaatii jirti kan jedhan Aadde Imabeet magaalaan Adaamaa magaalota Oromiyaa keessaa sadarkaa olaanaa irratti kan argamtuu fi kana caalaa bifa itti fufiinsa qabuun kan hojjettudha jedhan. Manni marii magaalaa Adaamaa caaseeffama ofii ka'uuf danda'e qaba. Duraan ganda ture yeroo ammaa aanaa ta'ee jira. Sadarkaa aanaatittis aanaa 19 qabna. Magaalaa Adaamaa keessatti labsii haarawaa kanaatiin aanaan kunis har'a nu wajjinis jiru kaleessas isin jidduutti argamanii jiru. Keessummaa kana simachuudhaafis bakka isaan hojjetaa turan kanaan dura bilisaan hojjetamaa ture. Aanaan hunduun beekama baadiyyaa keessatti gandoonni baadiyyaas gandoonni magaalaa keessatti bilisaan hojjetamaa tureera. Yeroo ammaa kana ammoo bara 2016tti bajanni magaalaan kenna qabameen muudamni isaanii bajataanii fi hojii sadarkaa aanaatti ammoo of danda'ee caasaan kun akka hojii hojjetu bulchiinsi magaalaa kenna xiyyeeffannoo addaatti kennuudhaan mana maree kana cimsuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti afyaa'iin mana maree aanaa Buttaa obbo Alamaayyoo Xilahuun caaseeffamni mana maree sadarkaa aanaatti jiraachuun hojii kan salphise ta'uu ibsuun karoora cimaa baafachuu fi raawwii hojii yeroon madaalaa deemuun fayyadamummaa uummata aanaa keenyaa mirkaneessuu dandeenye jirra jedhan. Kanaafuu koreewwan muuxannoo nurraa qooddatan godinootaa fi aanaalee akkasumas magaalota irraa dhufanitti gadi buusanii kan hojjetan ta'a jedhu. Guyyaa har'aa kana fooramiin akka Oromiyaatti dhufee waajjira keenya ilaaluun baay'ee natti toleera. Maaliif armaan dura ganda ture gandi immoo gara aanaatti guddateera. Kana keessatti gaa'aa hojii cimaa waan hojjenneef karoora cimaa raawwii cimaa waan baafannee fi waan uummata kana tajaajilleef bu'aa gaarii arganneerra. Kanaafuu ammas taanaan gandi gara aanaatti waan guddateef kana boodas immoo sadarkaa aanaatiin irra caalaa isaa hojjennee uummata ganda kana yookiin aanaa kana fayyadamaa gochuudhaaf kan itti deemnu ta'uu isaati. Danuuf kennaman akka galteetti fudhannee hojii keenya qindoominaan kan hojjennuudhas jedhan. Isaanillee yaada adda addaa nuu kennaniiru waan ta'eef yaada sana immoo galtee godhannee hojii keenya cimsuu akka dandeenyu qindoominaan kan hojjennu. Afyaa'onni mana maree godinoota aanaalee akkasumas magaalota adda addaa irraa dhufan yaada kennaniin muuxannoo fudhachuu keenyaan baay'ee kan gammadneedha jechuun magaalaa Adaamaa gurraan dhagahaatii turre qabatamaan ijaan gadi buunee argine kana nutis iddoo dhufnetti hojjechuuf kallattii hojii kan nutti agarsiisedha jechuun dubbatan. Maqaan kiyya Zannabaa Buxxuulaa jedhama. Godina Gujii Lixaa aanaa Galaanaa Afyaa'ii aanaati. Ani waltajjiidhaaf gara Adaamaa dhufne. Kora xumureen duuba irratti daawwannaa guyyaa addaa taasisneeni wantoota muuxannoo nu ta'u waa hedduu argine. Maqaan kiyya Aadde Kimiyaa Ibraahimiin jedhama. Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroorraa. Yaa'u kaleerraa eegalee kalee waltajjiirra turre gama bara 2016 fi karoora bara 2016 laalaa turre. Sanirraan yeroo baanu yaa'u muuxannoo waljijjiirraa afyaa'ii magaalaa Adaamarraa waan takka fudhannee jirra. Hogguu fudhannu sadarkaa bulchiinsatti hojiileen hojjetaman takka lamaan waan laallee ni jira. Sadarkaa magaalaa keenyatti maal hojjechuu qabna kan joosan akka muuxannootti wanti fudhadhee ni jira akka dhuunfaa kiyyatti. Magaalaa Adaamaa
akkaatuma nuti fagoorraan dhaggiru sani bareechummaa miidhagina adda addaa muuxannoo adda addaa keessan kan argannedha. Mana maree daawwachaa turre yeroo daawwannaa goonu keessatti kutaaleen ogeeyyii achitti koree dhaabbii adda baay'ee ogeessota adda addaa kutaa kutaan waajjiroolee adda baasuni muuxannoo waan gaarii achi keessa arganneerra. Tarammoo ragaa hojjettoota adda addaa faayilli isaanii bu'uura hojii gita isaaniitiin taa'uun sun waa hedduu as keessan daawwanneerra. Hoggansi magaalaa Ciroo kutannoodhaa fi murannoodhaaf ariitii fi kalaqa jennee mootummaan gubbarraa kaasee gabbobbaase kana nutilleen kanuma qabannee ariitiidhaan hojii gurguddaa hojjechuu ni dandeenya. Qindoomina keenyaan kanumaan dabarsuu barbaada. Shifarraa Zallaqaan jedhama. Afyaa'ii mana marii aanaa Jiddaati. Shawaa Kaabaa. Muuxannoo guyyaa har'aa kana magaalaa Adaamaatti daawwachaa oolle kana arginee oolle kana waan ijaan laallamu waan mul'atu. Magaalaan Adaamaa magaalaa Sulula Qinxamaa keessatti argamtu magaalaa Oromiyaati. Magaalaa uummata Oromooti. Wanni magaalaa kanatti hojjetamaa jiru baay'ee karaa ajaa'ibsiisaa ta'e waan hedduutu hojjetame waan daawwanne waan argine kana immoo waan guddaa irraa barraa jechaadha.